Argafuune jira jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya oduu amma nu gahe qabna social media irratti waan alaabaadhaan deemurraa wal qabate oduu gaggabaabsine gurra isinii buufnaan uttaaloo barii namooti uumamni naamineeshin cinatti argamti akkasumas waan alaabaa irraayis waan qopheeffamne. Akkuma uttaaloo barii namoo jedhe Daawud Ibsaa Xalayaa barreesse Jawaar Muhammad akeekkachiise tun alaabaan tiyya anatu ittiin na beeka boordii filannootu ittiin na beeka anaan galmaa'e Jawaar Muhammad waltajjii. Kongresi Federaala Oromootiif xalayaa barreesse. Alaabaan kun kiyya Jawaar Muhammad waltajjiilee garaagaraa irratti akka hin fayyadamne kabajaa fi jaalalaan. Xalayaa kana yeroo barreessine booda akka waan gaarii nu deebistan abdii isinirraa qabna. Waan hirmaa qabsoo wajjin qabna. Kanaafiyyuu kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna. Namuutu alaabaa mataa isaa qaba jennee abdanna. Alaabaa biyya akka hin fayyadamne jechuudhaan obbo Daawud Ibsaa yaayyuu akeekkachiise. Dubbiin tun namoota sooshaal miidiyaa fayyadaman hedduu mamsiisa. Tuni hinaaffaa hururtee, bututtee, qilee seentee mataan qilee seentee achi keessaa bayuu dadhabdee achi keessaa dhidhiidattu. Namni alaabaa tana ol qabeyyuu obbo Jawaar Muhammad. Dubbiin tun dubbii taa'ee takka nama yaadachiisa. Taa'een obbo Daawud Ibsaa zabana dargii keessa hidhamee hidhaa cabsee bade. Isa malee kan zabana dargii keessa hidhaa cabsee bade hin jiru. Ammallee obbo Daawud Ibsaa summii nyaatee nama 10 wajjin 10 dhumanii inni sagalaffaan qofyate. Deebitee yoo laaltu isaayyuu kan nyaachisi jechuun namuufuu ifa. Amma isa nuu bahee jira namoonni hedduu jedhan. Namichaan kun fira qaba. Oromoo addaan diiga. Oromoon hundiyyuu alaabaa kana yoo qabate mushkila billugati al-arabiyyaa. Warri jedhanis ni jiru. Alaabaan kan Oromoo hundaati. Namoonni alaabaa kana tolche warroota Harargeeti. Harargee maayiking warroonni jedhanis akkumatti fufanitti jira. Arsii Faristi warroonni jedhanis ni jiru. Jimmaa I love you warroonni jedhanis ni jiru. Kanaafuu waa'een ashandaa alaabaa akkumatti fufetti jira. Namoonni hedduu tokkummaa Oromoo haa jabeessinu jedhanii waachifatanii dadhaban. Namoonni hedduu jecha Hacaaluu tokko nama yaadachiisa warri jedhanis ni jiru. Oromoon yoo cabe paartilee Oromoo siyaasaatti cabse jedhee Hacaaluun waliigaltee hin qaban, tokkummaa hin qaban, ummata tuuffatan, waan ummataa toluun gadi hin bayan jechuudhaan Hacaaluun dubbate. Namoonni hedduu jecha Hacaaluu kana yaadatanii miira keessa galuudhaan waan arrabaa fi haasaa jibbiinsaa waan garagaraa haasa'u irratti argaman. Kanaafuyyuu nuti tokkummaa Oromoo isin jenna gama miidiyaa kennaatiin tokko tayaa. Tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa addaa waliin qoodinaa paartii fi gandummaa namni Oromoon tokkuma inni kaabaaf kibbaa kutaa fi amantii waliin godhu dhiibbaa wal gargaaraa jiraata waggaa dhibbaa kan Oromoo cabsuuf deemu ufumaaf caccabaa haasaa jibbiinsaa nurraa dhaabaa haasaa jaalalaatiin dafaa wal qaqqabaa. I am tokkummaa Faristi jechuudhaan ka'aa dhaabadhaa shamaraa fi durbaa wal dhudhungadhaa bakka jirtanii wal sissimadhaa wal fufuufadhaa wal urgeeffadhaa walitti haa dhuggaayu Oromoon jedhaa dubbadhaa. Keenyarraa kana fakkaata aanko qophii kana qopheessuun si wajjin turu Tulluu Shoodhaa Tulluu Shoo subscribe like share gochuudhaan odeessaaleen keenya akka isin bira ga'u mallattoo bilbilaa tuqaa isiniin jenna ulfaadhaa galatooma milkeeyaa.